jalqaba. Komishinariin Gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa turee fi maaltu ibsame? warra buqqa'ee deebisanii dhaabu irratti, warra rakkate gargaaru irratti, warra mooyyuu mirga namaa sarbe isaan immoo gara seeraa galeessuu irratti waan hojjetamaa jiru adda addaan. Lammiileen Itoophiyaa Suudaan jiran maal keessa jiru? Hamma yoonaatti rakkoo amma poolitikaa biyya kana mudate wajjin wal qabatee wanni mudate tokko illee hin jiru. Bareechinee hordofaa jirra, gorsaa jirra. Qonni magaalaa maal fakkaata? Nam dubbifne? Saawwan kan qabu jabbileen qaba kan elmamanis jiru wal faana gara 10 ta'aniiru. Kan hin jalqabe sa'a 2 fi sa'a 3 dhaani. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgaloo. Dhaggeeffattootni oduu jalqabaanii humnoonni TPLF meeshaa waraanaa jabaa Amadfi jedhamu naannoo magaalaa Dasee iddoo shanir buusuun lubbuun nama darbu kantiibaa magaalaa Dasee obbo Abebe Garba Masqal BBC'tti hima. Namoonni miidhaman namoota nagaa ta'uu hima. Humni shororkeessaa kun bakkeewwan 5 irratti marfii darbateera. Keessumaa namoota kaaba walloorraa buqqaanii dhufanii deeggarsa fudhatan irrattidha. Namoota nagaa 3 irra miidhaan ga'eera. Tokko du'ee 2 madaa'aniiru. Bakka biraa akkasuma darbatee nama 1 irra miidhaan ga'ee jira. Humni kun lubbuurra miidhaa guddaa geessaa ture. Amma immoo magaala keenya jeeqaa jira. Har'a immoo faannoon Gondar, Dasee fi Goojjam irraa magaala keenyatti argamanii simatamaniiru. Gara adda waraanaas deemuun itti makamuuf jedhu. Uummanni ololaan osoo hin nahiin tasgabbaa'anii akka turan dubbataa turan. Uummanni magaalichaa irra caalaan sodaa malee socho'aa jiru. Manneen daldalaa, baankotni banaadha. Kanaan namni nahu hin jiru. Uummanni keenyaa fi humni ittisaa qophiidha. Har'as haleelaa turani. Humnootni kunneen bakkeewwan to'atan hedduutti miidhaa guddaa namoota siviilirra geessisaa jiru. Bakka to'atanitti namoota hedduu ni ajjeesu. Humni qilleensa waraana Itoophiyaa magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqaleetti haleela qilleensaa raawwatanii namoonni ajjeefamanii 20 ol madaa'an. Eegi torbe dabree magaalattiin amma yeroo jaafaaf haleelamte. Zalaalamtaa Deessaa dabalataan sanitti. Humni qilleensarraa Itoophiyaa yeroo lammaffaaf indaastirii injineeringii Masfiin magaalaa Maqaleetti argamu haleelame. Erga yeroo dhiyoonaas itti fufinsaan mootummaan Itoophiyaa iddoowwan shaakala loltummaa fi suphaa meeshaalee waraanaa TPLF jedhu irratti haleellaa qilleensarraa raawwataa jira. Haleellaa kanaan namootni 6 ajjeefamuu himamaa jira. Qindeessaan tajaajila yeroo balaa hospitaala Haayider Abbabee Haftuu tajaajila BBC Tigiriinyaaf yaada kennaniin namoota haleellaa kanaan miidhaman 27 wal'aanaa akka jiran himan. Daa'imman dabalatee namootni 6 haleellaa qilleensaa kanaan du'aniiru jedhan. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti ibsa baaseen miidhaa namoota nagaa irratti haleellaa kanaan qaqqabe ilaalsee waan jedhe hin qabu. Dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa haleellaan xiyyaaraa Maqaleetti akka gaggeeffame himuun miseensotni maatii lamaa hunduu sababa haleellaa qilleensaa kanaan ajjeefamuu suuraa mana haleellaa kanaan miidhame waliin maxxansaniiru. Gareen ittisa humna qilleensaa keenya jeettii diinaaf deebii kennaa jiru jechuun fuula Tiwiitarii isaanii irratti baasanii turan. Haleellaa xiyyaaraa mootummaan Itoophiyaa dhiyeenya naannoo Tigraay keessatti taasisu kun torban lammaffaa isaa kan qabate yoo ta'u kan har'aa dabalatee si'a 6 ta'uu isaati. Gama biraan FBC'n akka gabaasetti humnootni TPLF walloo kaabaatti qofaan manneen barnootaa 832 guutummaan guutuutti barbadeessaniiru. Barattootni 300,000 fi 30,000 ol barnootaan ala ta'uu isaanii eera gabaasichi. Dabalataan waraanni humnoota TPLF fi humnoota mootummaa federaalaan bobbaafaman gidduutti gaggeeffamaa jiru naannoo magaalota akka Dasee fi Kombolchaatti cimee itti fufuutu himama. Dabalataan gabaasni FBC biraan akka eeretti Cifraatti haleellaa TPLF baneen lammiileen 100 lakkaa'aman qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniiru. Guyyoota muraasan dura Komishinarrii Walta'iinsa Idil Addunyaa Gamtaa Awurooppaa Yuutaa Yuupiriilaneen Ministeerri Muummee Taanaa fi Ministeerri Dhimma Alaa Damaqa Makoonneen waliin kan mari'atan yoo ta'u marichirratti dhimmoota garaagaraa ka'uun himama. Komishinarriin tuniin haal biyyattiin keessa jirtu hubachuuf barbaaduuf garas imalu dubbii himaa Ministeerri Dhimma Alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muuftiin ibsa miidiyaaleef laateen hima. Ittaanaan Ministeerri Muummee maali ibsa? Obbo Diinaan akkanaan hima. Yeroo ammaa kana Itoophiyaan wanti hojjetaa jirtu warra buqqa'ee deebisanii dhaabu irratti, warra rakkate gargaaru irratti, warra mooyyuu mirga namaa sarbe isaan immoo gara seeraa galeessuu irratti waan hojjetamaa jiru adda addaan ibsaniifi jiru. Achi biras darbanii wanta balaa warri TPLF uumaa jiran keessattuu kutaa Amaaraatiif kutaa Affaar keessatti wanta isaan hojjetaa jiran tokko tokkoon ibsaniifi jiru jechuudha. So kana waan ta'eef
dhaabni Awurooppaa kun TPLF maqaa isii waamee balleessaa isiin hojjetaa jirtuun abaaruu qaba. Kana balleessitanii kana balleessuun qabdanii kana dhaabaa jechuun qaba. Uummata mooyyuu Amaaraa fi uummata Affaar buqqa'ee gargaaruu qaba. Haala jedhuun kanarraa Itoophiyaan muufii qabdi. Maaliif Awurooppaan wanta jiru akka jirutti haasa'uu hin dandeenye. Gara mootummaa wanta hojjetu wanta gaarii ibsuu hin barbaadu, dubbachuu hin barbaadu, himuu hin barbaadu, beekuus hin barbaadu ka jedhu haalumaan ibsaniif jiru jechuudha. Gamtaan Afrikaa fonqolcha mootummaa hordofee Suudaan sochii isaa hundi irra dha'u. Kanaaf mareen dhimma hidha guddicha Abbayyaa irraa geggeeffamu maal ta'a akka jedhuu fi ambaasaadar Diinaan akkan jedhu. ይሄ በድርድሩ ላይ ምን ኢምፓክት አለው የሚለው እኛ አደራዳሪው የአፍሪካ ህብረት ነው። Gamtaan Afrikaa Sudaaniin sochii isaa raaqeera. Kan wal arguun mari'atu biyyoota sadanidha. Sudaan gamticharraa waan dhorkamteef dhiibbaa akkamii qaba kan jedhuuf kana booda nuyi mariif hin deemnuu hin jennu. Yoomiyyuu qophiidha. Qaamni nu mariisisu wuxineeflee dhufa. Ministeerri Haajaa Alaa Koongoo asis dhufanii Kaartumis deemuun maricha yoom jalqabna kan jedhu irratti hojjechaa turan. Amma murtii gamtichaa ni kabajna. Dhaabichi kan keenya. Hundeessituus miseensas waan taaneef murtoo dhaabichaa ni kabajna. Nu murtoo gamtichaa biyyi kabaju jiraachuun qabu. Sudaan gamticha keessaa haqamteetti haa turu yoo jedhame nuyi maal goona? ድርድሩ አይሆንም ከተባለ የሚቆይ ከሆነ እኛ ምን እናደርጋለን? Ambaasaadaroonni UK gamtaa Awurooppaa Jarmanii Firansii fi UN ministeer muummee Suudaan kaangorra kaafame Abdalla Hamdok man isaatti ilaalan. Ambaasaadaroonni kunneen Hamdok haal gaarii jiraachuu karaa Tiwiitarii erga mootummoota gamtoomanii Suudaanitti dabarsan. Haal lammiileen Itoophiyaa Suudaan magaal Kartuum jiraatan irratti imbaasii Itoophiyaa Suudaan jiru keessatti dhimma daayaspooraa irra hojjetan Naajib Abdalla Umar gaafan. Zalaalam Taadessaatti dubbis. Amma yoonatti waa tokko rakkoon tokko illee nuun qaqqabne uummanni lammiin Itoophiyaa biyya kana keessa jiran baay'inaan baay'ee jiru. Namoota tokkorraa hamma yoonatti rakkoo amma poolitikaa biyya kana mudate wajjin wal qabatee wanni mudate tokko illee nuun jiru. Bareechinee hordofaa jirra, gorsaa jirra, akka manaa gadi baane naannoo hiriirri bahutti akka hin argamne akka irraa fagaatan akka gorsaa jirra. Tarii kanaan dura waldhabdee daangaa walii wal qabatee naannoowwan hiriirri jiru keessumaa waan akka nyaataa boba'aa bitachuuf rakkoon isaan mudata akka ture yeroo tokko nutti manii ture jiraattonni lammiilee Itoophiyaa achi jiraatan Kaartuum keessa waan akkasii tarii amma waan mudatu ni jira. Kaartuum keessatti hin argine. Wooma takka kuni warra Gadaariif jiran fa'i yeroo tokko tokko akkas jechuu dhaga'e malee anis warra Kaartuum jiru tokkollee irraa hin dhageenye. Gadaariif jechuun kutaa gara daangaatti achi dhiyaatu suni malee warri Kaartuum keessa jiraatanii bakka biraa jiraatan wooma sanuu irraa quban qabanii isaa wajjin wal qabatee lammii keenya rakkoo tokkollee akka qabe amma yoonatti hin argine. Hayyee tolee imbaasiin keessan uummataaf ergaa akkamiin dabarsa yeroo hamtuu akkasii kana keessa? Bilbilaan dabarsina. Koree ijaaramtee jira silumaayyuu duraan caaseeffama caasaa qabna ganda hunda keessa. Dura bu'aa koree sanitti bilbilee koreen lammiilee naannoo sun jiratti bilbilanii akka manaa gadi hin baane naannoo hiriirri itti bahamaa jirutti akka mul'anne waan akkasii gorsaatuma jirra. Isumatu karuma kana malee karaan biraa intarneetii wanta cufameef guruuppii intarneetii garaagaraa illee qabna. Isa amma intarneetii waan cufamee jiruuf gara siin ergaa dabarsuun hin danda'amu. Najib haalli nageenyaa fi sochii magaalaa Kaartuum keessa jiru maal fakkaata? Ati akka jiraataa tokkottis ta'e akka hojjetaa imbaasii Itoophiyaa achi jiru tokkotti maal taajjabdame? Haalli jiramu karaan bakka baay'eetti cufaadha. Magaalaa keessa socho'uudhaaf karaa cufanii jiru. Uummanni gabaa lagannaa labsanii jiru. Bakka tokkotti gabaa lagannaan kun bakka hojii irratti oolee jira. Bakka hojii irratti hin oollees jira. Garuu socho'uudhaaf baay'ee nama rakkisa. Ganda tokko baatee ganda tokko dhaquudhaaf baay'ee nama rakkisa. Karaa tokko garuu karaa amma mootummaanis hawaasa naannootii wajjin ta'ee banee hojjechaa jiru jira. Baay'inaan gara caalu garuu karaan cufaadha. Isumayyuu guyyaa 2-3 kana keessa hiriira baay'inaan baana kaja'amu faas odeeffannoon olii gad deemu tokko ni jira. Dhugaa haa ta'u sobaa haa ta'u kanumatu jira. Garuu namni of eeggannaadhaan socho'aa jira. Karaan duwwaadha baay'ee namni socho'u argitu. Sochiin biizinesii jiru. Manneeti nyaataa iddooti waa bitan waan kun ni jira. Jiru. Baay'ee darbee argita. Mootummaan akka hojii deebitan jee waamicha dhiyeessee jira. Baankiillee waan tokko akka banamee hojii deebi'amu mootummaan labsee jira. Mormitoonni gabaa lagannaa waan akkasii jedhanii wanni godhaa jiranii kanumaaf amma inni hojjechuu barbaadilleen waanuma tokko sojaadhaaf hin banini garuu dhibbatti wanti cufamee hojiirra oolan jiru gabaa lagannaan kunis garri caalu hojjetamaan jiru karaayyuu darbee nama argita malee baay'inaan nama argitu. Humni waraanaa magaala keessa bobbaafamee dhufaa ni jira? Ni jira. Humni poolisiitiis kan waraanaatiis humna RSF jaanii humna furgaatu humna jaanii jiru humna hundarraa wajjin ta'anii magaalaa keessa bakka garaagaraatti ramadamanii bu'anii jiru.
Dhaggeeffattoonni oduutiin gaggabaaboo jalqabaanii misaayiliin chaayinaan hawwata ergitee ka Sooviyeet bara 1957 yeroo jalqabaaf orbitiitti qubachiifteen walitti dhiyaate jechuun Ameerikaan yaaddofte. Jeneraalii waraana olaanaa Ameerikaa Makmaayiliin waraanni chaayinaa saffisaan babal'achaa jira jechuun ibsa. Tajaajiltoonni fayyaa Keeniyaa hojii qacaramuu fi iyyata UK galchan qormaata Ingiliffaa jiguun hojii dhaban. Nasoota Keenyaa 300 keessaa 10 qofaatu qormaata Ingiliffaa darbuun hojii tajaajila fayyaa UK argatan. Biyyooti lixaa qabeen bar kolonii Afrikaa irraa hattee deebisaa jirti. Arraa pireezidantiin Firaans Emmanuel Macron hojii ogummaa dinqisiisaa ta'etti ilaalamuu 26 kan loltoonni isaanii Benin irraa hattee deebisti. Akkasuma kalee Biriteen siida kormlukkuu nahaas irraa hojjetame ka dura Nigeeriyaa irraa hattee deebifti. Ergamtoonni UN ugurii waggaa 20 mootummoota lixaa Zimbabwe irkaan akkaafamu gaafatan. Ugurii kun biyyatti garuu hojii fi fayyaa garmalee miidhuu himan keessattuu hiyyeessii guddoo rakkate. Qonnaan magaal keessaa maal fakkaatti? Waayilii keenya Abtaamuu Xibaabuu magaal Finfinnee keessatti horsiisa loon aananii fi hojii harkaa jiruu ka godhate Aadde Qidist Abarraa Karrayyuu dubbis. Harmeen tuni hojiilee kan dabalatee faashin diizaayinii fi ijoollee isii kunuunsuu fi barnootaan gargaaru hojii isii guyyaa guyyaatti wal baradha. Ogummaa harkaa kan hojjedhu akka kophee faa, kophaa dheeraa kan dubartootaa fi kan daa'immanis nan hojjedha. Akkasumas iskaarbii, koofiyyaa faa, haguugaa harkaa faan hojjedha. Hojii harkaa kanan eegalee gara waggaa 4 ta'eera. Akkamiin jalqabee haati koo duraan hojii harkaa hojjetti sheerraan baradhee ani immoo guddisee tan gara kopheettan fide kophee sana duraanii mucaa koofan hojjedhe jechuudha. Achiti waamicha adda addaa faa innaan waamamu ogummaa harkaatiin kan hojjedhe kan ufuma koo hojjedhe akkuma kennaa isuma kennaa naa baraa deeme jechuudha. Kanumarra keetu namoonni adda addaa na gaafachaa dhufanii jechuudha. Akka isaaniif hojjedhu horsiisa loonii kanan jalqabee waggaa 3 na ta'uu fi akkamittan jalqabee warra korradha. Abbaan koo amma lubbuun hin jiru nabseesaa waaru inni baay'ee hojjetaa ture horsiisa loonii irratti jechuudha. Sarraan baree hojii. Aannan kana akkamittan dhiyeessaa asumaa fu'een naannoomatti jiraadhu dallaa'umatti ani naannoomatti jiraadhuti dhufanii fudhatu namoonni jechuudha. Saawwan kanan qabu jabbileen qaba kan elmamanis jiru wal faana gara 10 ta'aniiru kan hin jalqabe sa'a 2 fi sa'a 3 dhaani. Qonni magaalaa hin ulfaata garuu ani hin ulfaata jeen keessa koo waan hin amansiisee fi hojjechaa jira. Nyaanni isaanii hin rakkisa amma gatiinis waan baay'ee dabalee fi nyaata horii qonnaa bultoota irras nan argadha. Warshaalee daakuufaa achi deemin gaafadheen argadha. Hojii lamaan kana wal faana deemsisuu fi dhamaadha. Kutannoon barbaachisa. Lammaffaa immoo abbaa manaan koo na gargaara, obboleessi koos na gargaara. Kanaaf kutannoodhaan hojjechaa jira jechuudha. Yeroo duraadhaaf jechuudha. Yeroo jalqabaaf na dadhabsiisaa ture. Garuu ittuma biraan guyyaa guyyaatti ennaatti hojjettu baraawuma deemtaa homaasitti hin fakkaatu. Karoorri koo gara fuulduraa maayinni sa'aawwan aannanii kana babal'isuun barbaada. Ogummaa harkaa immoo mana barumsaa iddoo gahaa otoo hin argadhee barsiisuun barbaada. Maaliif kan baratanii hojiin arganneefaa ijoolleen jiru, haadholiin jiru isaan faa waan akkana waan barbaadaniif galii waan barbaadaniif ani immoo leenjii isaanitti kenneen jechuudha. Akka isaanis fayyadamaniin barbaada. Dhaggeeffattoonni sagantaan irraa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaansi galgal kanaa martee erbeen koosii galte. Hiikan isaa isan biraatti maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kana qophees Zilaalem Taadassaa gam teknikaatiin Oskar Bunga keessaniif dhiyeessan asli galgalooti agborii isaatti akkana nagawaa akee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.